يكون ينجروا تاني وانا dhugaa keeti yoo kun hin jirre rakkisaadha sammuu gartee made in china yoo taate waaqayyo tolche yoo taate waan hunda itti yaada qoradha waaqayyuma kanaa qoraati ilaalaa jedha Yesus Kristos akka gaafa gartee kiristaanummaa keessa jiru akka dhiiratee ni beekta akka dhagna muratees keewwata nama dubbistan akka dhiiratee so ila achitti aleessa to mangara kanatti deebiini kana nan gaafadha bakka waasini namni nanna qabateera namni jedhee takka nama barsiisee lallabe yookiin eksiisanallee anumti hin beeku anumti nama kana waaw namni dubbates hin jiru garuu immoo olitti himnuu laata sammanni tiksiinsa dhugaadha Allah wallahi rakkisaa bar dhagna godhate ya Yesus Kristos achumaan maal jettu achumaan tiksiisaan bara dhuguma hin dhageenye ka dhugaa rabbiin dhageenye takka tiksiisaa asam es garsiisaa goe wallahi rakkisaa bar waanuma ajaa'iba nama jechaa nama dhagna godhate akkamitti nama kana rabbiin rakkisaa obsinee mayenna Ustaz Muhammad Farin Sokkani Lukas hono asira jiru Lukas lama digdami takarrame eenyu baas ya waaqayyo qaama saalaa qarxam irraa godhan qabanii sana rakkisa ko ani isinii baasu baasi Wakuma bakka san keessa hin jirullee walumaan laalla hin jiramu wakuma wajji muramu wakuma irraa muran rakkisaadha wallahi kuni arrabsa waaqayyoon arrabsuudha no arrabsa miti qaaqoon isaa kana keessa jiraatu wakuma ma ustaz anga waan lafa guutu san keessa duuba wakuma keessa hambisanii irraa muramu wakuma wajji muran san waajji gaafannaayyee achi ilaala isin ilaaltanii achi dubbisuu dandeessan jarri aappii qabus yoo wangeela qabaattanii guyyaa saddeettaffaan erga darbee mucicha dhagna qabuun hin gahe jedha akkuma ergamaan waaqayyo utuu isheen hin ulfaayin dura haadha isaatti himee turetti maqaa isaa Yesuus jedhan jedha eewa eega dhagna irraa godhamu akkas ana maasitti gaaffinaati ta'u dhagna godhaniiti Yesuus Kristos dhagna godhan kettaan akkuma dhiirtee gogaa qola kana muratu sarkimsaas jedhanii sanarraa godhan kanarraa godhanii waaqarraa godhamoo nama dhiira kanarraa godhan kun dubartii moo dhiirarraa godhan jedhan kanaaf ati yoo kanatti na yaamtu safuudha Maariyam ilma waaqayyoon isii kenne ilma dhiiraati ilma hindeessaa jedheen ilma jechuunu bilbila kanaan kaasan achitti kan deebisee ilaalu nama wayiidha nama sana maqaa isaa dha'uuf barbaadu maqaa nama tokko dha'uun barbaada namni suni maallaqumaan haasa'e maallaquma haasa'e nummoo rabbitu beekumsa guddaa qaba malee namni dogoggora ani beekaadha kan jedhu of sossoba sobaadha jechuudha ummanni akkas nan baradha kan jedhu garuu wallaalaadha namni suni ani harkattuu dideeta maallaqa sana na bira geenyu miti beekumsa guddaa qaba malee namni dogoggora akkasnaan jedhe namni sun waan beekaa haasa'ee yoo xiqqaatee Wallagga kan jiru illee jira Finfinnee kan jiru jira Dubaayii kan jiru namni sun kana hundumaa baaseetu haasa'ee
galgala dideen bulee halkan ganama hirribaa ka'ee haga sa'aatii sagaleetti guyyaa keessa jechuudha haga sa'aatii sagaleetti irratti dawwalaa ture namni sun. Guyyaa sa'aatii 11 akkasitti wanta kana raawwanne gaafa raawwannu erga raawwanne booddee ka'umsa isaaniiti kun malee dubbiin kun wanta karaa isaanii dhufeedha malee dhuguma dhugaan kun galee yookiin immoo dhugaa kana daandii sirriitti nama deemsu kan jedhu sammuu kootti namne deebi'eetan guyyaa 4-5 gidduutti namoonni akka godhan kuni garuu rabbi galanni haa ga'u waan baay'ee guddaa galateeffadhu yeroon amantii musliimaa keessa jiru baga amantii peenteen arrabsine. Ilaa har'as immoo amantii peentii arrabsuun barbaadu. Hedduu yeroo sana amantii musliimaa keessa taa'ee amantii peentii arrabseera ta'ee warri sii jirra jedhan sun yeroo sana sii jirra warri jedhanii baay'ee fokkoraa turan sun gaafa na jedheebu ani iyyuu kana beekaaf mana kootii ba'ee jette jaartiin abbaa manaa isheetu shiftaadha. Kan namni biraas gaafata ta'e inni akka abbaa manaa keetii shiftaadha jennaan kana bakka manaa ba'e mitiidha jetteen. Anuu kaleessa isaa waan beekuufanii gaafa sana arraba koo sana qabadheen taa'e har'a gaafa deebi'u musliimni utuu guyyaa tokko natti hin kakatin si ajjeefna si balleessina utuu naan hin jedhin torban sadii musliima gidduu taa'an. Atuun akka beeku namatti ni min sooshaal miidiyaa argan garuu baay'eedha. Gaafan deebi'ee warroota sanaaf deebi'ee bilbilu garuu tokko isaaniitu bilbila bilookii godhe bilbila koo bilookii godhe. Rabbi kaleessa dheengaddanuu wajjin jiru garuu yoo nuyi rakkanne illee yoo nuyi beelomne guyyaa tokko nu jibbee ofirraa nu qabu. Ilmi akka abbaan guddifateedha. Kanaafuu har'a immoo sadhumaa Rabbi galanna haa ga'u maskiida bukkee galee hin jira ustaazota baay'ee jiran jira. Alhamdulillah asirratti waan naa tuyte waa'uma birrii jechuun birriin tun ilma namaa akka jechuun waan adda addaa keessa inni namaa dogoggoree hin bu'a. Akkuma har'a gartee sababa birrii waa sitti argisiisaniiti islaama keessaa gaafa gartee gara islaamaa dhuftu har'a dhuftu namni birrii sitti argisee birrii akkuma ta'e hin jiru gamasiin kallattii adda addaatiin yoo rakkate birrii lessi akka kan nu gartee sitti sii kan nuudhaaf gargaarsa wayii lessi godhan bakkee turte. So dheeyite eega dheeyite namni hedduudha maaqaba irra kaa'e gartee gara sooshaal miidiyaa kan akkan dhufne garee shaadaa tan raayis akka fakkaatu wantoota adda addaa nama gorsanii namni hedduudha asirraa dhabamsanii jira wanni gartee gorsaaf bitee waldaa si geessan wanni maaqaba sirra kaa'an jira maqaa dha'uun barbaannu beeku. Maqaa dha'uun barbaannu jedha ila abisaan itti jedhanis amma ji'a sadiif nu balleessuun isaanii isuma nuyi hojjetan nurraa jireenya keenya kan lubbuus kan foonirraas bilookii nu godhanii akka nuyi nama hin argannes akka nuyi rabbiinis hin arganne godhan malee firideemiin tokko wanta argama jechuun ijoolleen amma nuyi wajjin hin deebine suni kan fedhe galgala wajjin haasofne illee jira. Kan Ustaaz Muhammad Ittaasee hin jira kan edda Leengaddaa wajjin haasaa jirru hin jira. Kan ammoo kun maaliif ta'ee jettanii yeroo sana utuu kun kanumaan itti oofee tokko namni akkuma nama dogoggorsu namni amma waan tokko kaatanii fudhattanii ani maqaa kee ol sii kaasuudhaaf maqaa kee yookiin iddoo cimaa wayiitti maqaa kee ol sii kaasuudhaaf ana Ustaaz Abbumaasiin maqaa koo ollaa kaasii ati naan jettee yooti gadi qabdee maallaqa naa laatte ani waan an fudhe waan ta'e maqaa kee guddiseen tabba godheen si dubbadha maqaa kee. Waa godhe garuu anaafsi. Walii isaaniitti mari'ataniitu nuyi amantii musliimaa keessaa gaafa deebinu tokko foloon isaanii guddata lama maqaan isaanii ka'a. Halkan guyyaa hirriba dhabuun isaanii leenca sirraa argachuudha malee jireenya barbaraatti nu geessuun miti. Halkanii guyyaa nutti bilbiluun isaanii halkanii guyyaa boqonnaa nu dhowwuun isaanii tokko ababaa gaarii ittiin argachuu lama maqaan isaanii sooshaal miidiyaa irratti akka beekamu. Kanuma bakka wantaaraan wanti dhufe tokko illee hin jiru. Garuu immoo ji'a sadeen kana waldaa deemaa turte moo jechuun waaqummaan Yesuusan ta argitee ati nama jiru sammuu keessa jirtu ija keetiin argitee tan dhugoomtee nette Yesuus waaqessaa turte moo ji'a sadeen kana moo lapheetee tan akkanumatti bakka waldaa seenteetuma baa turte. Ji'a sadii koo min xumurreemnu adabbii ji'a sadii sasaannuu kenna hin xumurreemnu. Ajiib hayyee maaqaba daftee cabsite. Ani tumurre reefu torban sadii duwwaadha torban sadii torban lama hin nanne gaafa maqaan nama wajjini achi teenyee ba'a. Ofumaati malee islaamummaa tannan deebi'a ati ofii keetti deebii nama sana garuu
namni sun ol jedhee ma ijuma islaamatta dhugaa ba'a jedhee ijuma islaamaa keessa ol ilaalumsa yuun bareeduun jedhee inni gurbaa sana wajjina naase maaliif yoo jette yoo qixxee fuudhaan mana namni mana namni sarraatanyaan mana kee yoo mana kee taa'ee hojjechuu mana hojjechuu dhiifte jettee ati jibbita amma yoon isi biraa gale jibbitu tooftee sinachi jaallatta namni immoo waan ta'e ustaas Mahammadiin dubbatee turre yeroo tokko jechuudha adaamatti akka nama yookiin akka nama maallaqi kennamu akka nama maallaqa kennutti kan baay'inaa isaa turanii kan kummoo na omaan ta'u taaptaap godhaniyyee enka omaan ta'u inshallah keenya jee muraasa dura jechuun gartee yaani hin beekne lakkumaan hokkachi teenya namni takka gara islaamummaa dhufee Yesuus ganee argee kallattiidhaan nama waa beeku namni kun lallaba nama waa beeku donqoroodha maa miti wallahi nama waa beeku eenyu birri nama yaa maallee argaa jirta kallatti hundaadha soo kana caalaa Muhammad ni beekanii Abu Muhammad yaadee kennu rabbiin salaata kennu uftawu mala yoo maraata ta'e malee kana waan achi deemuun taane iftarii carraa jalaa fitee islaamummaa keessatti akka sabatu rabbiin godhu ufta'uu danda'a hikmaa rabbiin beekama ani hedduu nan ajaa'iba irra kan na ajaa'ibaa jiru akka rabbii ilaalee godhu warra jedhan waan koomentedha warra kanaan na ajaa'ibaa jiran dhugaadha jiruu baga deebitanii gara taaptaap godha taaptaap godha rukutaa jira dandeessa lallabu yani asala semua jatuh kuna asala nafti heddudha amma warri duraanis arrabsuu ture gaafa gamas dayituus akkasi ammallee gartee maqaa addaatiin viidiyoo chaatee goru arrabsuu setti barsiisota kuna waajii tokko asasuma jala ta'a inni kana waajii kana wal beeytamoon hin beeytu as jala jira inni nama arrabsuun tokkoffaati ila amma wanti ni gochuu qabu namni amma beekumsa isaatii waa godha akkas kanaan durayyuu jecha yeroo sana santi koomentii namni barreesse nama arrabsu namaa deebisaan turre yeroo sana namaa deebisaan turre yoo namni daayireetti natti dawwale maal labdan maa hin rakkin maal tatechi deebitee dhumini amma biiziin ta'e yeroon hin qabu naan bilbilina karaa nama tokkoo bichaadha gara akkas ta'e malee amma immoo namni koomentii barreessuu dhiisee barreessaa oolee daayireetti narratti dawwale yeroon hin qabu yeroo wajjin haasa'u namni immoo hamma beeku haasa'a malee amma beeku walitti waan tokko iyyuu hin beeku arrabsoon namaa immoo namatti sin qabatu waas namaan godhu yoo duune namicha nu arrabsaa jiru bira dhabna miti rabbi tokkicha bira deemna malee dogoggorri keenya inni guddaan amma wanti nu ilaallee deemnu namaaf rabbi ol qixxeessine malee rabbiin isaan caalaatti guddifnee ilaallee innaan nama bira nan nu rabbi tokkicha bira deemna malee Otuu wanti barbaade dhufee dhuguma amma dhugaa dubbachuu fi amma wanti barbaade ta'e arrabsuu dhiisanii uffata kiyya dhufanii akkanatti nama natti hin bu'initti namni waan barbaade naana jedhu. Natti hin bu'in qofa duwwaadha garuu. Lammaffaa mootummaan nuu jira. Tokkoffaa waaqayyo rabbi keenya jira. Lammaffaa mootummaan jira. Namni nutti bu'u jiru. Amantiin immoo mirkanaa'u. Masjidat itu sagadu ter. Iti akka wajirani acha keessatti akka gartee jinni waan tonkolee asirraa deemee namootan si hojii deeme waan hin jirre waan itti dabalee gartee takka sagal dhibba godhee kan itti dabaluu jira maaltu jira namni acha keessa jinni waaqessa maal godhu iccitii wayii jira ustaas akkastu jira amala warrum wajjin dhannee kan baay'ee keessa arrabi kun nama keessa dhadhaata yeroo baay'ee namni fuuldura isaa dudda duuba isaa ilaaluu hin ilaalle immoo boollatti bada amma jechuun wanta baay'eetu jira waan ta'eef yeroo dachadhee bee dhufee gaafa dhufuu yoo dhaggeeffateetu ta'e amantii musliimaa namoota biyya bakkeessa warra jirtanii yoon isin dogoggorseera ta'ee dhiifamaa yeroo jedhee dhageessetu jedhee yaada. Utun beekan dogoggorse inni kaani waan barbaade jedhu ana saanaan hin jedhin malee abbaan barbaade waan barbaade jedhu isaan immoo jedhanii harraba kana dubbachuun yoo dhufanii asii achi jecha musliimaan jedhanii fudhatama guddaa akka qabatanii
Yoo islaamummaa keessa dhaqanii achi as beekan rabsanii fudhatama guddaa argachuu. Kun immoo hin ta'u. Fudhatama biyya lafaa caalaa fudhatama fuula rabbii duratti qabachuutu waan hundumaa caala. Namni immoo argate duukaa. Kiristaanummaa gaafa kiristaanummaa gara islaamaa kana dhufanii akka wangeelaatti namni gartee hafuura qulqulluun gatee araaramni gartee toobaan dhiifamni isaaf hin taane jedha. Wangeela keessa akkasuma jedha. Isaaf hin taane namni waaqayyoon arrabsee gartee ilmaan arrabsee isokkee dhiifama qaba namni hafuura qulqulluu gane hin qabu jedha gartee hamilee kanarraa nama kutachiisa. Gaafa achitti deebisan so waaqummaa Iyesuus duraan ni beekta arroo takka namni Iyesuus waaqaa hin jedhanii takkaa si argisanii beekanii. Namaan akkasumatti aangoo hojjetu of keessaa qabaa jedhanii aangoo hojjetu of keessaa qabaa isa jedhaniif hamtu argannuma fuudhe harkaa maal godhoree harkaan isaanii mana harkaa fuudhe maaliif sababni isaa waggaa amma kana argaan dhufe. Wanta haaraa wanti dhufe tokkoyyuu hin jiru. Itti sin dabalamne. Maaliif amma nuyi gara musliimaa dhufuun keenya lubbuu haaraa taanee miti. Maaliif dhugattii bichaa daandii argachuudha malee. Lubbuu haaraa jechuun warra akkamiiti? Lubbuu haaraa jechuun warra waa'ee rabbiis hin beekne, Yesuusichuma iyyuu warra hin beekne, waaqeffataa warra hin taane, ortodoksii warra hin taane, warra akkasumaan bahee galu. Warra akkasiin lubbuu haaraadha. Maaliif sababni isaa? warra kana jedhu jirarra in cirata videos akkuma nurraa birri barbaadaaf dhufee birri ammallee barsiisota as gala birri jedhu warra birri jedhu eenyu kan nasi gargaarraa kasin jedhe ragaa qabdu atuu hin jirta yaani birri barbaada dhufte duraan gartee birri barbaada dhufte yeroo lammaffaa ajaa'ib birrii kana amma namni akkuma nama dubbatee darbe namni akkuma nama dubbatee darbe kana namni sababa barbaada waan haasa'u barbaada waan maallaqa barbaada kan jedhanii amma haasa'anii amma kaatee nama akka jedhee kaatee namuma tokko kaatee gaafattee ofii maallaqa laattee fi sirraa fudhatee bareetuu sibiraa dhabee immoo achi dhaqee hojjetteetuuti gaafatte nama lafa hin jiru hin beeknedha namni akkasii. Lafa jiru hin beeku. Amma namni kun hundumtuu birrii barbaacha dhufe achittis birrii hundumtuu hojjetee argata. Asittis hojjetee argata. Wanti biraa wanti gadi dhufu tokkollee hin jiru. Birrii qabaatee mateetu hojii dhuftaa jechuudha. Yoo birriin qabaannes birruma malee dhufta. Waan asitti kan birriin gartee qophaa'ee waan akka kan jiru. Wanta haaraan hin jiru. Baga rabbis deebise. Mee sammuu tantee keessa waan wangeela sammuu tanteetitti osoo kiristaana keessa jirtullee arrallee sammuu ta'e keewwata si fudhachiisuu didi naman fudhachiin hafuuraan malee namaan galu nuun jannuti. Kiristaana keessa turte gaafa kiristaana keessa turte wangeela keewwatuma tokko kasi fudhachiisuu didi. Yohaannis tokko fa'aa jira. Nama asuma nama jaa asin namaa miti jedha. Asumatti uumaadha asumatti uumaa miti namaan jiru asumatti mee maal fakkeenya gartee namaatu jettee amma Yohaannis tokko sagalichi waan hundumaa dura ture jedha mitiire akkas jedha. Anamma umuriin koo waggaa 26 yoo ta'e ati immoo waggaa 40 yoo taate rifeensi qaddamee waggaa 40 yoo siin waggaa 26tti keessi deebiseetanii ofii immoo waggaa 30 waggaa 40 deebi'a. Maraattu yoo taate malee kun waan is impossible waan hin jirre. Sammuun tuqame yoo sammuun yoo kun hin jiru ta'e duwwaadha. Dhugaa keeti yoo kun hin jirre rakkisaadha. Sammuu gartee made in China yoo taate waaqayyo tolche yoo taate waan hunda itti yaada qoradha waaqayyo makonaa qoraati ilaalaa jedha. Yesuus Kiristoos akka gaafa gartee kiristaanummaa keessa jiru akka dhiiratee ni beekta akka dhagna muratees keewwata nama dubbistan akka dhiiratee. So achitti kaleessa too mangara kanatti hin deebiini kana nan gaafadha bakka waasini namni nanna qabateera namni jedhee takka lama barsiisee lallabe yookiin eegsiisanallee anumti hin beeku anumti nama kana waaw namni dubbatees hin jiru garuu immoo olitti himnuu laata eessan manni tiksiinsa dhugaadha
Allah. Wallahi rakisa bar. Udah kena korek ya. Ya. Yesus Kristus. Acuman boban. Acuman. Mal jatuh. Acuman ang tiksisa ambara. Aku main nagenya ko. Bukan apa nagenya tako. Tiksisa. Asam. Sekarang kecil sekarang sisa kau. Wallahi rakisa bar. Wanu majaiba. Nama jaca. Nama dagna korek. Akkamit nama kanan kanan. Tapi rakisa. Oh, sinema na. Ustaz Muhammad Imarin Sokari. Lukas, mana asal lagi? Lukas lama digdami takarrame, enyukas. Ya. Maka juga kak masalah kertom ragu dan kabani. Karena rakis aku. Ani sini basu? Bas. Aku mah bakasan kesa injiru lewal malah. Injira mau aku mah mau jemurah mau aku marah ini murah. Rakis ada wallahi. Kuni Arab so waka yo Arab so dah. No, arah so bitika kau di sana kesa jiran aku mah ustaz. Iya. Angkat wala pak putusan kesa. Lu aku mah kesa sampai sini ram mau aku mah mau jemurah. Sang wajib akan naya. Acilala isini laltani cirubusun desan jari api kabus yo gongkela kabatani. Uya za data pan ergadar be mucica dagna kabun inga jira ko ergaman waga yo tu ishen inul fain dura hada isati ime tureti maka isa Yesus jira. Ewa, dagna rago dam akas. Ya, ana masih tiga gavina ti tahu. Dagna godani ti Yesus Kristus dagna godan kita na kuma dirte goga kolakana muratu. Sarkim size jarani sana rago dan kana rago dani. Wa karra godan mo nama dira kan rago dan kun dubarti mo dira rago dan jaran kanaf atiyo kanat tinawam tu safuda marjam ilma waqiyo nasikan ilma dirati ilma in desa jaran ilma jachunu ilbila kanan kasan